Ni galee innan isiniin jechuu barbaadu. As miidiyaa kanarraa tokko followerii barbaada. Namni jechuudha waa'ee miidiyaa kanarra wanta jiru isinitti dhaggeeffadha. Tokko followerii barbaada. Lama laayikii barbaada. Sadii maal barbaada beektu giiftii barbaada. Afur promooshinii hojjetata namni. Amala miidiyaa kanaan isinitti himaa jechuudha. Isinii galee sana gochuuf jalqaba maal godha dhufe Oromoo biratti akka jaallatamummaa qabaatuu fi maal hojjeta jechuudha. Miskiina fakkaatee seenaa isaa ta'u maalis haa ta'u waa'ee miskiinummaa isaatii haasa'a. Waa'ee garraamummaa isaatii. Namni arrabsamuu barbaadu hin jiru bana garaachillee miidiyaa kanarratti jechuudha. Namni arrabsamuu jaallatu hin jiru. Tokko nagarreen jechuudha. Tokko isaan agarreen. Suma dhugumaan isinitti hima. Isinii galee waan dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Waan dhugaa yoo dubbanne dhugaa dubbachuun firummaan kottu bana garaachillee. Isinii galee dhugaa dubbachuun firummaan kottu. Inni isinii as miidiyaa kanarratti maqaa moggaafattanii dhuftan. Eenyutu isiniif laate? Oromoo miti maqicha kan isiniif laate. Shugguxii Oromoo jettan. Maaloo Oromoo jettan. Doktara maaloo jettan. Kutaa tokko galtanii beektan bar. Doktara jettanii moggaafattan. Shugguxii jettan. Maankiyaa Oromoo jettan. Tiriidantii sabaa jettan. Maaloo sabaa ocholoonii sabaa jettan. Isiniin beekun isiniin jechaara. Oromoo waan gootan tokko hin qabdan. Fidaa ragaa wajjin Oromoodhaaf kanan godhe jedhaati wanta Oromoodhaaf gootan tokko fidaa. Hinjiru. Oromoon garuu wanta isinii godhe miileenatti lakkaa'ama. Oromoon wanta isinii godhe miileenatti lakkaa'ama. Ta'aati gadi lakkaa'a wanta Oromoon isinii godhe. Seenaa keessan isin jijjiireera. Isinii galee. Isinii galee. Seenaa keessan jijjiireera. Isuma dhugumaan isinitti hima. Miidiyaa kanarratti Oromoo maqaa Oromoo dhooftanii sooromtaniitu birrii baay'ee argattaniitu cabacabtaniitu gamana gortanii Oromoo akkasii dhadhaa amaartattanii nyaattaniitu Oromoo irraa dhuddaniitu. Oromoof garuu sagalee ta'uu irratti zeeroodha. Sobina. Isuma dhugumaan isinitti hima. Ani miidiyaa kanarraa tokkoffaa dhaggeeffadhaa. Warri komentii jalatti waan ta'an barreessitan miidiyaa kanarraa naman itti naafuun qabu naman gabbarullee hin qabu. Nama itti naafuun qabu nama gabbaru tokkollee hin qabu. Maaliif beektu? Waa'ee miidiyaa kana sirriitti hin beekaa jechuudha. Anaan girrisa Oromootu na gaddisiisa. Girrisi Oromoo kuni dhaabbata hin qabdu. Kan isaan hin beela maal jettee beektu keefootu dimbilaalaan maal jetti kan sin beeknetti urgaa'ee ittiin jetteen. Sinii galee warri waa'ee keefoof dimbilaalaa beektan sirriitti beektu waa'ee kanaa jechuudha. Waa'ee keefoof dimbilaalaa sirriitti beektu warri beektan warri hin beekne garuu siniin galu waan ta'eef jechuudha. Oromoo biratti urgaa barbaade warra isin ittiin beeknetti urgaa anammayyuu kanan jechaa jiru warra isin hin beeknetti urgaa warri miidiyaa kanarraa nama ofitti urgeessuudhaaf yookaan immoo isin malee namni hin jirre akka wanta namni isin malee hin jirre miidiyaa kanarraa akka namni tokko waa tokko gochuu hin dandeenyetti sammuu ijoollee maadaamis ta'u sammuu girrisa miidiyaa kanaa qabattanii dhuunfattanii jirtanii jira namni isin malee isin waa tokko iyyuu miti. Isin waa tokko iyyuu miti. Ana nan tuqini ani goota Oromooti ija Oromooti ani gurra Oromooti natti hin bu'in. Arabaki. Who are you? Eenyudhaati kan ija Oromoo taatu? Siin ija Oromoo eenyutu si godhe? Gurra Oromoo eenyutu si godhe? Eenyutu si godhe hin jedhina? Sii galee namumti gurra Oromoo si godhe hin jiru. Namumti ija Oromoo si godhe tokko hin jiru. Miidiyaa kanarratti afuuftu ofii keetiif jiraatta. Mataa keetiif jiraatta. Dhuunfaa keetiif kaa'ee manaa kaffalachuudhaaf jireenya mataa kee geggeeffachuu jiraatta. Giiftii galgala dhufte doolaara 1,000 sassaabuuf jiraatta malee Oromoodhaaf waan gootee jiraattu. Waan barbaadde yoo taate jechuudha. As miidiyaa kanarratti. Sinii galee as miidiyaa kanarratti. Isuma dhugumaan isinitti himu. Waa'ee Oromoo wajjin wal qabatu baay'ee isaa namni dubbattu hin jirtu. Namni dubbattu hin jirtu jechuudha. Hin baqata akka du'aatti baqata namni hundumtu. Sinii galee. In baqata hundumtu jechuudha. Wanta inaafamu immoo tokko immoo hin qabdan as miidhila. Ammaa kan isiniin jedha beektu dhugaa rabbiiti. Anan mana akka kootti jireenya mataa kootiin jiraadha. Wanta waa'ee namaa waan na inaafsisu tokko illee hin qabu. Dhimma inaafu maaltu na inaafsise mee? Maaltu na inaafsise na waa'ee namaa? Namni tokko ta'ee fi dhiifatee maaltu na inaafsise? Isinii galee an dhimma itti naafu tokko illee hin qabu. Garuu nama bizineesii hojjetuuf nama sabaaf dubbatu nama waa'ee Oromoo haasa'u sirriitti adda baasaati beeka as miidiyaa kanarratti. Dhaggeeffadhaa sirriitti arma.
Sinii galee araadaa ta'a dhugaa rabbi sammuu keessan banaatii dhaggeeffadhaa eenyutu ila nama tokko ijoolleen mana maadaamii keessattuu ijoolleen mana maadaamii jechuudha saayidii qabattanii nama narrabsina gowwaadhaas ati gowwaadhaa abaluurra gortee maaf abaluu arrabsita waay maaltu si gashi namni sun sin beeku bar ciraa keeyyuu sin dhalachuu keeyyuu hin beeku bar ijoolleen mana maadaamii galgal taaptaabii gootu giiftii laattu inno business work akka namni akka bizii hojii business hojjetaa rabar akka namni tokko ganama uffata isaa jijjiiratee biiroo galutti laayivii gala namni hundumtu maal hojjechuuf business hojjetachuuf isin ijoolleen mana maadaamii dhuftanii maal gootu hin beektanii kun abaluun koo goota abaluun koo kanadha abaluun koo tin hidhattanii iyyitu gamaa gamana gortanii taragaaggaa isuma dhugumaan isin itti gootin jiru miidiyaa kanarra never gooti tokko hin jiru ani nagarreen goota tokko nama oromoodhaaf kana jedhee dubbatu nagarreen gootuma tokko ni nagarreen gootuma barbaarii dhabe aca barbaarii axlaqlaaqii isuma dhugumaan isin aca barbaarii fi axlaqlaaqii duwwaatu miidiyaa kanarra guute malee namni tokko oromoodhaaf kana kan jedhu hin jiru sinii galee isuma dhugumaan isin sinii galee gowwaan ta'ina namni inni tokko jetti miliyoona 2-3 hojjeta inni tokko mu'amma ta'e hojjeta isin garuu sharfee tokko argattan as miidiyaa kanarra teessanii sharfee tokko warri taaptaabii gootanii warri nama walitti buustanii warri suuraa gadi galabbataa foolooleen argattan foolooyyuun argattanii isin itti maan jiran yoo xinnaa ta'e isaan bizineesii hojjetu jiran miindaa isaanii hojjetu miliyoona 2-3 hojjetu leencota miidiyaa abeet bakka walii beenni kun gamaa gamanaa wal nyaata who are you Oromoon sin beeku ani Oromoof akkasin jedhina ani Oromoodhaaf akkasin jedhina Oromoon tasa sin hin beeku suma dhugumaan isin itti sinii galee Oromoon tasa sin hin beeku lafarratti jechuudha garuu immoo sammuu keessatti maal ijaartaniitu beektu bakka istirii nama dhageessu gaddisiisu yookaan wanti tokko seenaa wayii yoo dhageessan hin gadditu bakka Oromoon kun garraamidha bakka immoojii boo'ichaa maal gadhiisa bakka maal isin gowwaadha wanta jiru bara miidiyaa kanarra maaltu jira beektu ijoollee taphatu jira bakka tapha miidiyaa kanaan isin itti tapha miidiyaa kana taphadha bakka inni kaan vaayiraalii mana isaa ol kaafachuuf inni kaan gaafa manni isaa qabbanaa'u mana isaa ol guddisuu fi maal godha ajandaa wayii fidee laata jechuudha yookaan gadi isinitti gadhiisaa jechuudha. Isin ijoolleen mana maadaamii gamaa gamana qorte kana fuudhi sana fuudhi waliin jetti hundi keessanii jechuudha na gaddisiistu waaqi eltattaa dhiiraa deesta maali mokonnon dhaggeeffadhaa isinitti hima dhugaa rabbiiti gowwaan ta'ina ani miidiyaa kanarra kanan dhufeef tokko maalidha beektu wantoota dha'uu barbaadu dhaa malee wantoota cabsuu barbaadu cabsa malee ni eenyuun hin gabbaru bana garaachilla miliyoon biiliyoona foolooyeriin qabaatiin I don't care keessumattuyyuu jecha kamiin jibba beektu anaan nan tuqinii ani kaaba bakka nugusii oromooti ani akkasidha ani kanadha nama jedhu jiraannaani dhiibbii fannaqee tuqxuqe orfeen ilaala orfi na godhanaan dhiibbiidha beekaa jechuudha maaliif eenyuun akka inni ta'e ilaaluudhaaf gaafa nama tuqxan immoo waatee keessaa dhangalaastu okay gamanattan deebi'a waa'ee solaniif raachee jechuudha lamaanuyyuu konteentii adda adda ta'e qabu konteentii adda adda ta'e raacheeni it's businessman abbaa bizineesiiti raacheen solanoo yeroo baay'ee sagalee ta'a garaagarummaa isaanii isinitti dhaggeeffadhaa lamaanuun isaanii jechuudha solaniin sagalee ta'a yeroo baay'ee sagalee dudubbata yeroo isin jedhu oromoon kun yoo waa ta'e yoo dhaqanitti matanii ijoollee waa dhaqanitti matanii sagalee ta'a raacheen businessman no businessmanii gaafa taatu hunda keessummeessita hunda walqixxeetti ilaalta dhaggeeffadhaa isinitti hima it's akka maalitti dhabeettu akka federaalizimii waan ta'amu beektu federaalizimii jechuun hundumaa kan walitti qabatu jechuudha hundumaa kan walitti hammatu jechuudha sinii galee raacheen geemeriidha solaniin geemerii miti raacheen birrii baay'ee argata jaan solanii waan argatu hin qabu jaan dhugaa jirtu walitti maadeen raacheen birrii baay'ee argata jaan solanii waan argatu hin qabu sinii galee garaagarummaa isaanii isinitti maa jiran lamaanuu isaanii konteentii mataa isaanii qabu soolaniinis kan biraa qaba raachinis kan biraa qaba lamaanuu oromoodha eeyyee oromoodha lamaanuu isaanii oromoof tokko oromoodhaa fi mucaatee tokko immoo alagaa guddifata miti tokko oromoodhaa fi dhalatee tokko guddifata miti jechuudha sinii galee
garuu garaagarummaa isaanii sitti hima. Raacheen baay'ee bilxiidha. Akkamitti akka adeemu ni beeka raacheen. በጣም ብልጥ የመጨረሻ ብልጢዳ ሶሌን ሞ ዋ መርጌ ፈዳቴ ባ አከከራ ማሳት ያሳ ኢሱማ ዱጉማን ሲተም ማሊ ቤቶ ራችን ጋፋ ዱቱ አከሚታ ሶፍቲ ነቀ ስታሊ ራች ላላስ ራች ማል ጀዳ አከይት በቃ ዱፌ ኦሮሞ ቆ ምናምኒ ቆ ገራያ ታጆሌ ቤታ ጆሌ garaayata ijoollee beektaa ijoollee garaayata bakka ijoollee maadaamii kana garaayata beektaa ijoollee maadaamii kana garaayataan bakka garaa isaanii moo keessan ijoolleen maadaamii kun garraamidha baay'ee ishee dhugumaan sitti maa waaqi girisi miidiyaa kanarraa baay'ee ishee garraamidha beektu raacheen dhufee ani akkasii oromoo anaaf ittanii nama lolina anaaf ittanii nama narrabsina baay'isoo gaaf tokko leencatu kurupheedhaan maal jedha beektu anoo si nyaadhuutiin fiigini ittiin jedheen si nyaadhuu sana maaltu fidee ittiin jedhe kurupheen anaafettanii nama arrabsinaa jechuun arrabsaa dhaqaatii jechuudha anaafettanii akkasiin godhinaa dhaqaatii godhaa jechuudha karaa biraa yaadachiisaa harta bara ani dubbachuu hin danda'u isin naa dubbadhaa ani gochuu hin danda'u isin naaf godhaa jechaa harta jechuudha garaagarummaa isaanii sitti bara dhugaa rabbi dhaggeeffadhaa raachi በጣም ብልጥ ነው ሶለሊ በቃ ገራሙማ ሀሳብ ያሳ ዋንት ጭራ ፍረቴ በያሳ ሰኑሞ ከበበሜ ጀለ ስኒ ገሌ የሮ ቶኮ nama jettanii bira teessanii nama miti በነገራችን ላይ dhugumaan dhugaa rabbiin isitti himu nama jettanii teessan nama miti edal kan wanti mana ta'e tokkoon ilaalaa ture jechuudha እና mana sana bananii muudii qabataa turan nama ta'etti garramamee manniise maaliif beektu arra namni si jaallatu borsi jibba baqa waan ta'eeti golle dogoggora xinnoo sirratti qabatee si jibbaa jechuudha sinii galee dogoggora xinnoo sirratti qabatee naan si jibbaa jechuudha so raacheen maalidha raacheen baay'ee bilxiidha abshaaladha bizinesiin isaa akka tuqamu hin barbaadu baay'ee bilxiidha ammasin yaaddaniin olitti ammasin beektaniin olitti raacheen baay'ee bilxiidha sinii galee jaan yoo xinnaate birrii hedduu argata birriin isaa sun akka tuqamu hin barbaadu fakkeenya isinii fudhadha yuutii naasii nan beekan yuutii beektu hundi keessan yuutii beektu as jalaa mee warri beektan lakkoofsa barreessaa warri bohaartanii warri modereetara qabdan kaballaa dhiitachu faa warra koomentii jalatti bo'aa jirtu. Yuutinaasi warri beektan jirtu. Yuutinaasi ani beekan. Yuutinaas eessatti baratte Hawaasaa yuunivarsiitiitti baratte faanan baradheen. Wayaa isheen isinitti bu'u jedhee gabaabsee jechuudha gabaabsee. Yuutinaas yeroo darbe konsartii gaafa guyyaatti hacaaluun keenya du'eerra jechuudha. Gaafatti hacaaluun du'eetti konsartii jarri soddaadha qopheeffatanii maal gooti adhee achirratti sirbaa turte jechuudha. Achas deebitee immoo raachiif afaan irra gaddii jechuudha. Raachiin akka nama tokkotti illee hin gaafanneen. Mucaan kun akka afaan Oromoo hin beeknetti illee aaktii gooti akka nama afaan Oromoo hin beeknetti. Garuu Oromiffa sirriitti beekti mucaan kun. Isuma dhugumaan isinitti hima. Soba bakka dhiisaas nan beekan ana caalaan beektan. Yuutinaasii faanan baradhee isinii jechaa jira. Isheen afaan Oromoo sirriitti beekti. Isinii galee. Raacheen isheettis dubbachuu hin danda'u haasa'uus hin danda'u. Why? Because business abbaan bizinesii jechuudha. Hunda giddu galeessa godhata. Isheetti yoo dubbatu hin dubbachuus hin qabus mirga dubbachuus hin qabu. Gaafachuu jechuun biyaansi gaafachuuf iyyuu mirga hin qabu. Maaliif? Bizinesiin isaa tokkoma waan ta'eef jechuudha. Gaafacha irratti waa'ee Oromoo dubbattu giiftarra Amaaraa jira, giiftarri Tigiree jira, giiftarri Eertiraa jira. Giifti sun sirraa citaa jechuudha. Sirraa cita. Hin dubbattu afaan Oromoo jechaara yuuti sunitti hin beekan sin jechaaran bara Hawaasaa yuunivarsiitiitti baratte fiildi isheen baratte afaanan beeka brother sister sittan maa dhaggeeffadha afaan Oromoo beekte akka nama isheen beeknetti isa isheen haasoftu dhuftee asirratti aaktii gootu hin dhageessi hin haasofti sinii galee sirriitti dhageessin yuutiin hin beekanan waan hin beekne isinitti hin fakkaatin sinii galee so bizinesiin kun dhaabbachuu hin qabu so giiftarri Amaaraas jira giiftarri Tigiree jira giiftarri Eertiraas jira giiftarri kun hundumtuu yoon gaafa waa'ee Oromoo dubbate jalaa tabalaasha sun tabalaasha mannaa maal gochuu wayi waa'ee Oromoo gadi buusta hin dhiistaan kana qofaa miti wanta dhugaa tokkoon isinitti hima dhaggeeffadhaa wanta sirrii jechuudha fakkeenyaaf soolee yeroo baay'ee sagalee ta'a iddoo akkasiitti kanatu ta'a jira jedhame Oromootu miidhamaa jira yoo jedhame sagalee ta'a soolan akkuma isin beektan kan ariifatee bahe miidiyaa irratti sagalee ta'a. Arraachimaaf sagalee ta'uu dhiisee miti sagalee ta'uu dhiisu maybe biyya keessa jira haalli mijachuu fi dhiisuu danda'a. Garuu sa'aatii itti sabni uummanni salaalee naannoo dharraarra jiran
Darraamoo darraattaan achi miidhamaa jiran inni maal godha beektu viidiyoo finfinneetti akkas bareedee jira jedhee finfinnee agarsiisaa ture. Dhugaa ishee yoo dubbanne jechuudha. So namoota kontentii garaagaraa qabanidha. Lamaanuun isaanii. Namoota kontentii garaagaraa walitti dhufu kontentiin isaanii. Isinii galee akka Oromootti maal barbaadan akka Oromootti lamaan isaanii araaraman. Ajandaa nuun fidina. Hin barbaannu girrigirrii keessa nurraa dhaabaati. Soolanis ilma Oromooti sabboonaadha. Inni sunis ilma Oromooti sabboonaadha. Lamaanuu isaanii walitti nuuf araarsaa. Okay? Isinii galee dhugaa rabbiin sitti hima. Bakka soolan biltii ta'e araadaa ta'e bakka. Sii galee jarjattee asirratti arraba kee hin baballeessin. Raacheen dubbateera viidiyoo hojjeteera waa'ee kee hin hojjenne. Inni garuu laayifii isaa irratti maal